Oduu waraanii Eertiraa lolti Tigraay keessa qabu gaafii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanii Eertiraa losun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalam Salamoon qopheesse dalanne nutti. Aangawaan waraanaa kan Itoophiyaa torban darbe humnootiin nageenyaa kan biyyoolaa taate Eertiraa Tigraay keessa seenuu isaanii dubbachuun isa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif taajjabdoonni biyya alaa ragaa saatalaayitiin dhiyeessan deeggaree jira. But the truth of the matter is that many of us knew from day one. Dhugaan jiru hedduun keenya guyyaa isa jalqabaa kaasee Eertiraan keessaa harka qabaachuu ishee beekna turre. Gidduu seensi Eertiraa kun garuu waliigalteen kan ta'e miti kan jedhan Awet Walda Mikaa'el Yuunivarsiitii Queen Ontario Canada jiruuf Piroofeesara seenaaf qorannaa guddina addunyaati. Yaada kennaniinis this looks systematic. The federal government in Addis Ababa seems to be trying to kan hojiirra oole fakkaata. Mootummaan Itoophiyaa jedhu kan humnootiin Eertiraa ituun affeeramin kutaa sana lixan jedhu waliin wal faallessaa jedhan. Kana malees mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhiibbaarra jiru laaffisuuf mala barbaaddate fakkaata jedhu. Ituu karoorfamee hin qindaa'in hedduminaan akkas itti hirmaachuu hin danda'an ka jedhan Piroofeesar Walda Mikaa'el. Kun immoo ifatti itoo hin taane afeerraanis itoo hin dhiyaatin muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmediif pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin eega wal ta'anii booda irra hedduun isaanii jeneraalota akka ta'an hoogganoota gameeyyii gaggeeffamee jedhu. Baatii sadaasa darbee walitti bu'iinsi eega jalqabame as mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf mootummaan Eertiraa waraanni Eertiraa lafa Itoophiyaa irratti sochiin godhan hin jiru jedhanii turan. Meejor Jeneraal Balaay Siyyuum ajajaa waraanaa gama kaabaa baatii muddee darbe keessa walga'ii magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffame irratti wanni dubbatan isa mootummaan Itoophiyaa jedhe wajjin wal faallessa. Walga'ii kanarratti wanni dubbatanii fi viidiyoon waraabamee ba'ee sabaa himaa hawaasaa irratti duraan ba'ee ture. Roobii torban darbee immoo barruu Addis Standard jedhamu kan torbanitti maxxanfamu irratti ba'eera marsariitiin addunyaas hedduun argateera. Meejor Jeneraal Balaay Siyyuum akka jedhanitti የመከላከያ ሰራዊት ዋነኛው ተልዕኮ ሉዓላዊነት ማስከበር ነው። ሉዓላዊነታችንን እንዳናስከብር ማንሳሶት ግን ማሰብ አለብን። ሉዓላዊነታችንን እየጠበቀ ergamni raayyaa isaa inni guddaan abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuudha. Garuu eenyu daangaa akka ce'e loltoota daangaa eegaa turan akka eenyu ajjeese beekuun barbaachisaadha jedhan. Waraanni biyya alaa kan barbaachisaan taaneef seenee jedhaniiru. Kun biyya keenya waraanni Eertiraa akka nu gargaaru gaafachuuf sammuun koo eeyyamu kun dhimma biyya keenyaa keessaatii rakkoo dandeettis hin qabnu jedhaniiru. Bulchaan magaalaa Maqalee Haaraan Atkiltii Haayila Sillaasee waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti akka ba'an gochuuf irratti hojjetaa jirra jechuudhaan kallattiin afaan isaanii nutti himan jechuudhaan jiraattotaaf ibsan. Yeroo wal waraansaa sana waa'ee milishoota Amaaraa fi waraana warra kaan irratti ibsa akka kennan kan gaafataman bulchaan magaalaa Maqalee waa'ee waraana Eertiraa kan jeneraalli nutti himan sinii ibsaa jira jedhaniiru. Waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa keessa seenuu isaa malees baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessa qubsiifamanii turan haleeluun akkasumas butanii fudhatan jechuudhaan himatu taajjabdoonni addunyaa. Eertiraarraa kan baqatan lammiiwwan Eertiraa 96,000 ta'antu Tigraay keessa jiraataa ture. Senatarri Yuunaayitid Isteetsi Koorii Bukarii Senatar Taadi Yang ibsa walii wajjin baasaniin sochiin akkasii akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Baqattoonni Eertiraa kan Tigraay keessaa waraana Eertiraan ajjeefamuu, butamuu fi humnaan gara Eertiraatti deebifamuun isaanii gabaafamuusaa akkaan nu yaaddessee jira jedhu. Kana malees namoonni lafa nagaa ta'eetti dhiyeessaa jiran akka biyyaan baane ittifamuun yaaddessaa ta'uu hubachiisaniiru. Gabaasaaleen duraan ba'aa turan waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuusaaf dippiloomaatonni ragaa saatalaayitii waan dubbatamaa jiru gidduu seenanii dhaggeeffachuu akkasumas
kan namoonni waan akkasii narra ga'e jedhanii dubbatanirra gabaasaalee ba'an argataniiru. Boodarra dubbi himaan ministirii dantaalaa United States waan jedhame kana akka ibsaniif gaafatamanii akka jedhanitti waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuusaa gabaasa qabatamaa qabna. Kanas akka dhimma jabaatti ilaallaa jedhan. Waraanni akkasii battalumatti akka ba'u gaafanna. Dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan Tigraay keessa akka jiru gabaasaaleen ibsaa jiran. Gamni hundumtuu mirga dhala namaa kabajuu fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuu qaba. Nutis taane michoonni addunyaa qorannaa walabni gabaasaalee ba'an irratti akka gaggeeffamu kanneen itti gaafatamoo ta'an seeratti akka dhiyaatan jechuudhaan dubbi himaan ministirii dantaa alaa kun VOAf barreeffama iimeelii ergee jira. Gamni hundumtuu nagaa akka buusan sibiilota yookaan namoota nagaaf akkasumas baqattootaaf eegumsa akka godhan gargaarsi dhala namaa rakkoo tokko malee Tigraay keessa akka seenu gaafachuu itti fufnaa jedhaniiru. Profeesar Awweteen VOAf akka ibsanitti walta'iinsi humnootii Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu bifa hedduu qaba. Itoophiyaan xayyaaraan loltoota ishee fi meeshaalee gara Eertiraatti ergite. San booda deebi'anii daangaa Itoophiyaa karaa gama kaabaan akka seenan ta'ee jedhan. Duraan yeroo wal waraansi eegale garuu waraanni Itoophiyaa gara Eertiraatti dheessee sana booda gurmaa'anii walitti bu'iinsa uumame sanarratti haleellaa banan jedhu Profeesar Awweteen. Eertiraan odeeffannoo basaasaaf meeshaalee waraanaa gurguddaan humnootii Itoophiyaa deeggaruun karaa gama kaabaa Hiwaatiin haleeluu ishee dubbataniiru.